Arabiyaa majlisii aynuneemii qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Warroonni jaalatanii warroonni isinitti tole asumaan keessaan dhuftanii na dubbisuu hin dandeettanii Arabiyaa majlisii aynuneemii zaalikaa jechuudha. Zaalikaa asalla maashaallah jedha isinin jedha. Warroonni meeshaa farniicharaa barbaadanii keessaan na dubbisuu hin dandeettanii akkasuma warroonni mana kiraa kaachuu feetanillee bakka kaatan dhabdanii sababa saniif bitachuu dhabdanillee kootatii keessaan na dubbisaa isinin jedha. Warroonni haadha bashurraa kaastanii hanga asiititti na jajjabeessitan hundi keessanuu isin galateeffadha. Naaf galatoomaa umriin dheeraadhaa isinin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee asin biraa jiraatu isin jecha ashama argafuun warroonni kiristaanaallee amantii fi kutaadhaan osoo addan qoodin kan biyya keessaatii fi kan biyya alaallee hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kennaa ka onni qulqulluurraa maddee isin biraa jiraatu isin jecha har'allee meeshaa aynuneemii Arabiyaa majlisii aynuneemii qabadhe isin dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argitanii Arabiyaa majlisiin aynuneemii kuni tokko lama osoo hin taane darajaa qaba jechuudha. Akkasuma gatiin isaallee Arabiyaa majlisiillee garagara jechuudha. Akkuma isin argartan kan Arabiyaa majlisiin kun kararriin isaallee kararii bareedaadha jechuudha. Bunni kana namni hedduu hin jaalata. Maaliif jennaan Arabiyaa majlisii dimmiqqe jedhe sun hin xuraayaan jedhanii filannoo nama hedduuti miti jechuudha. Akkasuma daardaariin isaa immoo immideeffii fi aynuneemii irraa ka dalagame jechuudha. Immideeffii fi aynuneemiin wal keessa makame ka hojjetame jechuudha. Namoonni Arabiyaa majlisii kana jaalatanii keessaan na dubbisuun irraanfatinaa isin jedha. Aynuneemiin akkamitti darajaa qaba warroonni jettanii fi aynuneemii kun jechuudha abbaa 30tu jira. Akkasuma immoo abbaa 30 fi abbaan 40 gatiin isaa garagara hin beektanii. Isa biraa ammoo kan aynuneemiin itti baay'atee fi ka aynuneemiin itti baay'annillee gatiin isaa tokko miti jechuudha. Arabiyaa majlisiin aynuneemiin itti baay'ate gatiin isaa dabala. Kun ammoo gatiin isaa qannasa jechuudha. Amma Arabiyaa majlisiin aynuneemiin kun jechuudha ka 17,500 tura ka 17,000 jira ka 16,000 500 ka 16,000 jira jechuudha. Kana isin jedhu aynuneemiin jiddu galeessa amma kaasirra jiru kuni akkasitti baay'atee hin jiru waan ta'eef gatiin isaa birrii 17,000 jechuudha. Kuni 17,000 jechuudha. Yoo ammoo isuma kanaan ta'e kama isin argitan kanaan ta'e boondiidiin isaa maannoo titinasiin isaa abbaa 30 ta'e birrii 16,000 haga 16,500 jechuudha. Gatiin isaa hin qannasa wanta ta'eef sababa titinasii isaatiin gatiin isaa qannasa jechuudha. Warroonni Arabiyaa majlisii aynuneemii irraa hanga boondiidiitti feetan gatiin isaa isin jalaa dabalaara waan ta'eef daddafaa ajajadhaa isin jedha. Warroonni ajajachuudhaaf kaayyoo qabdan ajajadhaa. Warroonni immoo bakka kaayatan dhabdanii yoo bitanne eessa kaayannaa wajjin warroonni jettan keessaan dhuftanii na dubbisuu hin dandeettan jechuudha. Wajjin haasofna. Namoonni kiraa kaachuu barbaadanii saarvisii jechuudha kaachuu hin dandeettan isin jedha. Daddafaatii warroonni kaachuuf akkas fedhii qabdanii osoo namni biraa isin jalaa hin qabatin kaadhaa isin jedha. Maaliif jennaan yeroo hunda hin argamu waan ta'eef namoonni kanaan dura hin kaayanna jedhanii dhaban hedduu jiran jechuudha. Amma immoo namni warri dura kaayate sun waan fudhateef jecha daftanii bootaa san qabachuu hin dandeettan isin jedha. Bootaa namni dura kaayate sun fudhate san daftanii qabachuu hin dandeettanii. Warroonni ammoo meeshaa na bira dalasiifataa jiraatan kunniinillee yoo kaachuu barbaadanii keessaan kootatii na dubbisaa isin jedha. Akka nama biraatiif isin jalaa hin qabsiifne bootaan nama kakaayamu kan nama lamaa qofatu jira waan ta'eef namni lamaan kun daddafamee ka itti hedduu itti muddamtanii fi bakka kaayatan baay'ee isin rakkise keessaan na dubbisuu hin dandeettan isin jedha. Bootaan nama lamaa hin qaba waan ta'eef namni lamaa bahee jira waan ta'eef bootaan nama lamaa hin qaba waan ta'eef daftanii na dubbisuu hin dandeettan isin jedha. Warroonni meeshaa farniicharaa barbaadanii meeshaa farniicharaa ofii kennaa isiniif hojjanna farniichara immideeffii tokkoffaarraa akkasuma ogeessa hedduu cimaa ta'ee fi ogeessa baay'ee bareedaa ta'e akkasuma qalamii oriijinaalii irraa immideeffii tokkoffaa irraa jechuudha. Meeshaan hunduu meeshaa oriijinaalii irraa ofii kennaa hojjanna waan ta'eef mana farniicharaa ofii kennaa qabna waan ta'eef dhuftanii qaamanillee dhuftanii qaaman ajajachuu barbaadan qaamanillee kan online illee yoo ta'e akkuma amantummaa duraan sanitti onlineidhaan ajajachuu namoonni barbaadan ajajadhaa isin jedha. Meeshaa farniicharaa ofii kennaa isiniif hojjannaa wantoota meeshaa farniicharaa isin jedhu meeshaa mana ciisichaa guutuu isaa irraa qabate jechuudha. Hanga kichinii akkasuma hanga soofaa jechuudha. Algaa, qumsaaxinii, biffee akkasuma teebilii nyaataa
meeshaa akkasuma soofaa irraa jechuudha kitchen cabinet irraa wantoota barbaadan irraa tip stand maal irraa meeshaa furniture isin jedhu isiniif gala jedhe yaada mana mukaa jechuudha afaan biraatiin mana mukaa wanta ofii kenna kabananne qabnuuf waan ta'eef waan jiruuf itti fayyadamuu dandeettan isin jedha gara arabiyaa majlisiitti yoo isin deebisee immoo arabiyaa majlisiin kun ayuuniyeemidha asallaa deema jechuudha warroonni gara asallaa saguree itaayyaa boqojjii kunniin jechuudha maashaallah warroonni akkana kunniin barbaadanii daddafaatii ajajadha isin jedha akkasuma immoo namni hundumtuu jechuudha akkasuma immoo warroonni ramadaana kana keessa jechuudha maatii keessan surprise godhuu barbaadan afaa firaashii irraa akkasuma nyaata garaagaraa irraa kennaa maatii uffata irraa haa ta'uyyuu guyyaan arafaa waan as dhiyaataa jiruuf booda isin dhaqqabsiisuu daddafaatii maatii keessaniif namoonni surprise godhuuf kaayyoo qabdanii keessan dafaan dubbisaa isin jedha guyyaa yoo wal jala gahee gorofaadhaaf waan ta'eef hin dhaqqabamu isin hin danda'amu waan ta'eef namni karoora akkasii qabdan ammuma lafa jala nama haasofsiisaa isin jedha guyyaa jalaan geettanii isiniin dhaqqabamu wanta ta'eef wanti muddamsuu irraa wanta soota hojjetamutu caala waan ta'eef akka isiniin jedha warroonni hanga ammaatitti jechuudha na jajjabeessaa turtanii viidiyoo kiyya haadha bashoo irraa kaastanii hanga ammaatitti rabbii gaditti na jajjabeessitanii guddina kiyya hawwitanii keessanillee dhuftanii warroonni na jajjabeessaa jirtan jechuudha hedduu isin galateeffadha maal jedhee akka isiniif ibsu hin beeku galata guddaanaaf qabdanii baay'ee isin galateeffadha wallaahi dhugaa godhee isin jaaladha umrii naa dheeradha isiniin jedha boota guddaa isiniif qaba maal jedhee akka isiniif ibsu hin beeku akkasuma immoo warroonni viidiyoon kiyya kun isin bira dhaqqabe jechuudha viidiyoo kana subscribe godha maatii ta'a jechuudha maatii kanaaf ta'a maaliif jennaaniin viidiyoo kana subscribe gootanii viidiyoon biraa jechuudha kan kana fakkaatu kanaan adda isaa ta'u akkuma gadhiisan isin bira dhaqqaba jechuudha argitanii gana maqaa kiyya sarchetti gootanii hin sooyxanii takkatti maan isinii dhufa yeroo hunda adda dangadhiisuun isinii dhufa waan ta'eef subscribe godhaa isin jedha warroonni ilaaltan hundi keessanuu subscribe godhaati akkasuma hiriyoota warroonni hiriyoota qabdan hiriyoota keessaniif share godhaati akka hiriyoonni keessanillee nama biraatiif share godhee akkasitti irraa fayyadamaa isin jedha isin fayyada waan ta'eef biyaansi warra isin fayyaduu baate boru isin fayyada warroonni kaayyoo waan akkana qabdanii isin fayyada waan ta'eef yoo isinuu fayyaduu baate anana fayyada waan ta'eef hundi keessanuu laayikii godhaa yoo isin laayikii gootan viidiyoon kiyya kun nama hedduu bira akka faffaca'ee nagahuuf na gargaara waan ta'eef isiniin jedha akkana fakkaata arabiyaa majlisiin kenna har'a asirratti haasaa maasee kana keessatti wanti dogongoroo yoo jiraate oromoo kiyya na sirreessaa isiniin jedha koomentii irratti na barreessuudhaani wanta kana sirreessii naan jedha wanti an dogongoree yoo jiraate jechuudha jabaa ofii abbamatu jabeeffataa jedhanii wanta an dogongoree yoo jiraate akka sirreeffadhuuf natti himaa na gorsaa isiniin jedha akkasuma yaada namoonni qabdanii meeshaa bitachuu irraa yaada garaagaraa akka isin jijjiiroo barbaadanii keessaan dhuftanii na dubbisuu hin dandeettan isiniin jedha arabiyaa majlisii qofa osoo hin taane meeshaalee mana keessaa irraa wantoota barbaadan irraa namni yaada isinaa jijjiiruu barbaadan keessaan dhuftanii na dubbisuu hin dandeettan isiniin jedha viidiyoon kiyya har'aa akkana fakkaata arabiyaa majlisiidhaan wal qabaatu akkasuma immoo yoo yaada biraa yoo qabaattanillee keessan dubbisuu hin dandeettanii turtiin keessan turtii gaarii nagaatti.